Akkam jirtan oduu har'aaf qabannee isinitti himaa an oduu waliin Kadir Nageessooti. Itoophiyaan miidiyaa ugguruu fi gaazexeessitoota hidhuun akkasumas mirga walabummaa yaadaa sarbuun biyyoota Saharaa gadii keessaa lammaffaa irra jiraachuun himame. Dhaabbanni mirga gaazexeessitootaaf falmuu Committee to Protect Journalists jedhamu gabaasa kaleessa baaseen akka ibsetti biyyoota Saharaa gadii keessaa Eritiriyaa fi Itoophiyaan sadarkaa tokkoffaa fi lammaffaa irra jiraachuu ibse. Akka ibsa dhaabbata kanaatti yeroo ammaa kana Itoophiyaa keessatti gaazexeessitoonni 9 hidhaa jiru. Abiy Ahmad aangootti dhufuu hordofee Itoophiyaan waggoota 13 booda gaazexeessaa tokkollee hidhuu dhabuu isheetiin bara 2019 keessa guyyaan walabummaa pireesii addunyaa akka Finfinneetti kabajamu taasifamee ture. Yeroo ammaa garuu bulchiinsi Abiy Ahmad miidiyaalee ukkaamsuu fi gaazexeessitoota hidhuun walabummaa pireesii addunyaa duubatti deebisaa jiraachuu CBJ'n hubachiisee jira. Bulchiinsi Abiy Ahmad waajjira muummee OMN Finfinnee jiru cufuun gaazexeessitoota hidhuun kaan biyyaa ari'uun kan yaadachiise gabaasichi gaazexeessitoota OMN keessaa ajjeefamuu artiist Haacaaluu Hundeessaa hordofee kan hidhame Mallasaa Dirribsaa dabalatee torbee lamaan dura kan hidhame Abdusalaam Hasan manneen hidhaa bulchiinsa Abiy Ahmad keessatti dararamaa jiraachuu isaanii ibsee jira. Walumaa galatti bara kana Afrikaa keessatti gaazexeessitoota 25 hidhuun biyyi Misraa tokkoffaa irra kan jirtu yoo ta'u, Eertiraa fi Itoophiyaan gaazexeessitoota 9 hidhuun sadarkaa lammaffaa fi sadaffaa irra jiraachuu CBJ'n gabaasa isaa keessatti ibsee jira. Gaafa Afrikaatti bakka bu'aan addaa Ameerikaa Ambaasaadar Jeefer Filmaan Tarkii, Gamtaa Emireetota Arabaa fi Ijipti akka daawwatu beekame. Ambaasaadar Filmaan daawwannaa isaa muddee 9 bara 2021 eegaluun Tarkii, Gamtaa Emireetota Arabaa fi Ijipti daawwachuun walitti bu'iinsa Itoophiyaa keessa jiru irratti ni mari'ata jedhame. Ambaasaadar Filmaan karaa dippiloomaasii walitti bu'iinsa Itoophiyaa keessa jiru dhaabsisuuf daawwannaa kana akka taasisu dubbi himaan haajaa alaa Ameerikaa Ned Price roobii darbe ibsee ture. Ameerikaan walitti bu'iinsaa fi walwaraansa Itoophiyaa keessa jiru akka dhaabbatu gaafachaa turtus hanga ammaatti walwaraansi mootummaa fi qaamolee hidhatan gidduu jiru hin dhaabbanne jedha ibsichi bahe. Manni maree ministeerotaa Koomishinii Marii Biyyaalessa Itoophiyaa akka dhaabbatu murteesse. Manni maree ministeerotaa walgahii idilee lammaffaa kaleessa geggeesseen labsii wixinee hundeeffama Koomishinii Marii Biyyaalessaa irratti mari'achuun murtoo dabarse. Ibsa waajjirri muummicha ministeeraa baaseen mootummaan filannoo marsaa 6ffaaf dhimmoota biyyaalessaa raawwachuuf waadaa gale keessaa marii biyyaalessaa hunda hammate geggeessuun isa tokko ta'uu hime. Kanumarraa ka'uudhaan dhimmoota bu'uura biyyaalessaa jedhaman irratti hayyoota yaada siyaasaa garaagaraa qabatanii turan tokkummaa biyyaalessaa irratti ejjennoo uummata walitti fiduu akka qabaatan taasisuuf marii hunda hojiirra oolchuuf qaama walaba ta'een akka durfamuu fi gurmaa'u hundeessuun barbaachisaa ta'uu isaatiin wixinee labsii Koomishinii Marii Biyyaalessaa Itoophiyaa qophaa'uun manni maree ministeerotaatiif murtoo dhiyaatee jira. Manni maree ministeerotaa labsii wixinee hundeeffama marii biyyaalessa Itoophiyaa dhiyaate irratti erga mari'atee booda galteewwan barbaachisanitti dabaluun akka ragga'uuf mana maree bakka bu'oota uummataatiif akka darbu murteessuun isaa ibsee jira. Hiriirri mormii duguuggaa sanyii mootummaan Abiy Ahmad uummata Oromoo irratti raawwachaa jiru balaaleffatu Ameerikaa fi DC'tti adeemsifamee jira. Hiriira marii guyyaa kaleessaa Ameerikaa DC'tti geggeeffame irratti hawaasni Oromoo fi sabaaf sablammoonni garaagaraa kumaatamaan bahuun ajjechaa jumlaa sirna abbaa irree Abiy Ahmad raawwachaa jiru Ameerikaan dhaabsisuu akka qabdu gaafatan. Haaluma kanaan hiriirtonni waajjira haajaa alaa fuulduratti hiriiruudhaan mormii isaanii erga dhageessisanii booda xalayaa qophaa'ee waajjira dhimmi ilaallatutti galchanii jiru.
Itti dabaluun hiriirtota yaada kennaniin Ameerikaan waraana kaabaatiif malee Oromiyaaf xiyyeeffannaa kennaa hin jirtu. Hanga Oromiyaan nagaa argattutti Itoophiyaan nagaa argachuu akka hin dandeenye cimsanii ergaa isaanii dabarfatanii jiru. Hiriira kana irratti hawaasni Tigree, Qimaantii, Gambeellaa, Sumaalee, Agaa'oo dabalatee sabaaf sablammoonni baay'een tokkummaan bahuun bulchiinsa Abiyyi Ahmad balaaleffatanii jiru. Walumaa galatti hiriirri mormii wal fakkaataan Awustiraaliyaa akkasumas kutaalee addunyaa garagaraatti kan itti fufu ta'uu sagantaaleen bahan ni hubachiisu. Godina Harargee Lixaa aanaa Mi'eessoo ganda Sabaqaa fi Bareedaa keessatti abbootiin araddaa humna waraanaa wajjin ta'uudhaan dargaggoota humnaan adda waraanaatti oofaa jiraachuun himame. Abbootiin araddaa gocha kana gochaa jiran bulchiinsa araddaa kan ta'e Aadam Huseenii fi dhimma nageenyaa Taajuu Hasanoo kan jedhamanidha. Namoonni kunneen namoota dubbatan maqaa Abaawoo Shanee jedhuun reebicha hamaa irraan gahaa jiraachuun gabaafamee jira. Kun qophiin keenya har'aaf qopheeffanne asirratti raawwata. Turtiin keessan sagantaa BBM kan hafan biroo waliin haa ta'u.